ربي خياتكم خيانتين ما نرى بوخ ربما جينا رايح تكتو مسيح ayyaanku mana kana bishaan manoo baasa laagaan ka kana jettee eegaan manaabe bishaan hunduinne meena kooma hiyyanta deebuudha taatu no fitte boo maaliif akka garaa jabaattati maallaquma akka dila kana garaa si jabeesse meenyumaan narraa ifa yaa rabbii rayya meena koomaan taanii rootiyya eenyumaan narraa ifa mee dhiirootiya way meena kooma hiyyanta yaa rabbii riyya maaltu narraa ifa mee silaa ilmumatiya sanittiin galee oka kaayyadhee deemmattaani miinallee bakka hin taane na hidhanii rabbii isaan haa hidhu koomattiin gajjee irraa baasa jarraa kiyya way jarraa kiyya Mambooti maallaqa biyaan maallaqa waan qabdu gartee maallaqa hin qabuun shilingiidhaa bakka mijiraas jirtu hin qabu haaree maallaqa waan qabdu natti rakkabsiisi siin baasa yookaan kiin ammoo asitti hamadeenii si bu'eetiti baati saduu namni asirraa sii kun jiru guyyaa sadii maallaqa hin qabu yaaboo daawwattoota kiyya hunnoo dhagee akka asitti habibti yoo maallaqa qabaatti akkaawuntii ta'een akkana maallaqa waan akkaawuntii irraa qabdu guutuun na dabarsa yoo sanii ta'e asitti tamaam ammaan booda maqaa jijjiirame qilleensanaa kan akka asirraa qabu ammaan booda kilmaata kanatti baasee ilaalamee firsan na dhageeyka osiis hin jee yaa firsan teenya na dhageey afaan balee yaa daawwattoota kiyya hunnoo akkuma agartan kana maallaqa qabdu akkaawuntiin akka inni itti mee isaa fideetiin kannaaf maallaqa maaliin qabame akkaawuntii irraa maaliin qabaa hin kannaaf du'aa manaa godhamee si yaa rabbii kiyyan akka hooma kiyyaan ta'a dhiirootiya barakaatu yoontota daawwattoota keenya salamtaan sheetanoonni irraa kaate bakka jirtan maratti sinaadha qabduun isiniin jaayigaa kabajamtoota keessa jechuun kabajamtoota daawwattoota kiyya kunnoo akkuma agartan kana akkumaan keessa jiru ni agartanii kunnoo akka kalee galgala arkitan saniin asin na hidhanii narraa ni kneeda baaltoo fi waan hunda narraa eekanii kunnoo miila hundatti naa dabalanii akkuma agartan kana na hidhanii hidha akka malee na hidhanii namaan na eega jechuudha nama as taa'ee na eegu jira kasifte jechuudha kabajamtoota daawwattoota kiyya kun akkuma agartan edda qabbana keessan needanii akkanumatti asirra bulee jechuun narraa eekanii baaltoo hunda narraa yaasanii dawaaniin furadhee deemu jiruun hunda narraa fuudhanii dawaan silaa khayriyaaniin fayyisee yuusufittis waaniin godhu hunda narraa fuudhanii kunnoo asitti kanan na hidhanii akka malee na godhan kunnoo ni harkitanii akkuma agartan dhagaa as taa'u kana kunnoo gurbaa tokkotu irra taa'aa bulee jechuudha as taa'ee asirra na eegaa bulee wallahi kunno daawwattoota kiyya isin akka na komattanii hoomina rakkaastan jechuudha arraan tana kunno akkan keessa jiru kana gisee agartan gaayyee aniin tungaa beeka akkatti ifinniine sababa yuusufittiin akkatti rakkachu jira jechuudha deemeetiin isuma kanaa lubbuusaa baasaa osoo hin jee ilmaan kiyya dhiisee abdallaa irratti akka inni keessa jiru hin beeku tilifoonallee harkaan qabu jechuudha shariyaan irraa keessaa baafatan tilifoona irraa fuudhanii dawaallee kaniin keeyriattiin godha jee gaara keessaayin galchaa jee fuudhee deemu jiru hunda narraa fuudhanii kun akkuma agartan kana asitti akkana na hidhanii akkatti hidhamee as keessa taa'u jira jechuudha asiin akka dararamu jira kabajamtoota daawwattoota kiyya wallaahi woomaan jee dubbadduun qabume akkam jee dubbaddu kunnoo rakkoon an keessa jiru ni argitanii du'aayin naaf godhaadaa yoo dandeessan kunnoo bakkittoota nallee hin beeku naa dawwalaadhaa kunnoo jechuudha maggeefi Suleyman irra naa bilbilaa hadaraa nama biraatti illee taatu naa bilbilaadhaa abdalluma irratti illee taatu naa bilbilaa kun akkuma agartan gibbiin isaan itti needan kun akkana wal fagoodha duubaan ispaaltii jira jechuudha karaa makiinaatu jira achirraa na asmeessanii fidanii as jalan na hidhanii mana kana keenyu akka ta'een beeku ka abbaa taateen beeku jechuudha asin na hidhanii kun as jalan na dararu jiranii jechuu kabajamtoota daawwattoota kiyya rabbumaa jaati sagalee naaf ta'a kunno abdallaa irratti illee taatu naa bilbilaa Suleymanii fi maggeellee akka isaan keessa jiran hin beeku yoo ka bilbila kaasan taate itti naa bilbilaadhaan isiniin jaa ilmaan kiyya sana akka itti jiran hin beeku wallaahi hedduu takkaan rakkadhee kunno naaniin xiyyaar maluu digaa ilmoo baatii afur amma seente isii hunda biraan na hidhanii qabbana tana keessatti asuma qabbantinis na buutee asumatti aduunis na baatee as keessatti kunno akkana qabbantii amma na deebite jechuu edda qabbana keessa bulee irraa aduun as keessa na baatee aduun na hollachiisaa oolte as keessatti kunno daawwattoota kiyya naaf birmadhaa rabbumaa jaa du'aa naaf godhaa waan biraallee naa godhaan jedhu du'a umatee saniin na gargaaraa na cinaa dhaabbadha akkaan as keessaa ba'u na godhaa kunnoo osoon yuusufiin baasa jee deemu miilli narratti hadoode akkaan itti dhaabbadhuun qabu muddiin isheetu fayyaa nan qabdu
Ede kunno tokko natti diranii gurbaan sannatumaa bulee qaamni kiyya kun bakka takka nan qabu akkaan itti dhiigee harkaa ba'u sin qabu nama tila kanaatu bakka tana jira jechuudha. Nyaata wattoota kiyya isin du'aa umateessin naa godhaa wallaahi kun akka agartan kanatti rakkachuu jira as keessa qabbanaa fi aduu keessattuu jira. Silaa baaltuma sanillee na raddiisanii amma qabbanti xiqqoo narraa wayyooyti. Bunna rakkattee akkaan ta'u dhabee kunno as keessa dararamaa jira akkaan itti kunno harka hiikkadhullee nagarree akkaan itti funyaan kanallee ifa kun qabu yaa rabbii kiyyati. Yaa Yusuf rabbummaan si yaa baasu ati akka inni keessa jirullee beeku khayriyaallee akka keessa jirtuun beeku khayriyaa maraachite gaara galchite akka isin gooten beeku jechuudha ammaan tana. Tota jechuun akkaan itti olaayinii seenee akkaataa isaan keessa jiran argullee hin qabu jechuudha. Akkaataa isaan keessa jiran hin beeku tilifoon harkaa qabaadda olaayiniin seenu yoo kan na argitan taate rabbumaa jaati. Du'aayinaaf godaadha akka nasiiba yookaan isaan kan harkaa ba'u na godaadha ilmaan kiyya rakkatanii Abdallaallee amma na duubaa qaban jechuudha yaadni kanaan na jira du'aa osoo fixannee isaan harkaa bee deema jeetii yaadu jira ammaan tana Abdallaan akka feeteedha yoo arke amma viidiyoo tanaa garee jechuudha. Deemeti liina baasa jee qabama. Wanta yaa rabbii yakko manta dhiiroti ilmaan kiyya sanii hojii deemee qabama jeetii yaadu jira osoo dawaa san hin fixanne qilleensa keessattis gabboon hin ta'a. Silaa fuudheetiin mana galchee jechuun hunnoo akkaan fuudhee manatti hin galchines inninis dawaa fixatu malee mana keenyattuu galuun ta'u bakka jiru sanii deeme. Amma akkaataa inni keessa jiruun beeku waa dawaa kanaa hin godhatu na fakkaattee meen akka hooma kiyyaan ta'ooma dawaa kanaa hin godhatuun soommaan tana inni wayanumatti taate yaa rabbii kiyya meen akka hooma kiyyaan ta'a dhiiroti ilmaan kiyya sana akka hooma jiran Abdallaa wajjin Abdallaallee yoo fedhe amma dawaa saniin godhatu meen akka hooma kiyyaan ta'a silaa dawaa sanillee godhate kunnoon daawwattoota keenya gurbaan isaanii tokko dhufe nama jalaan dubbatu gaasilaa namni deebii namaa deebisu hin jiru. Baleessa kiyya rabbuma sodaadhu hoonnarraa eegaa ilmoon sheedaadhu jirti harma waan nama itti kan nun qabdu na jalaan dubbati yaaboo rabbumaa jee na jalaan caleessinii na jalaa dubbadhu haa. Mee maaliif akkana cal jette yoo na jalaa dubbatte yootiin kun Oromoodhaan ilma muslimaatiimi. Yaaboo rabbumaa jee narraa baasi haa. Hoonnarraa eegi takkumaan ilmaan kiyya sanii galaa yaaboo. Yusuf illee akka keessa jiruun beeku silaa ilmoon xiyyaarma luyti rabbumaa jii hoonnarraa eegi kana jalaa jalin jeeni. Yaa baleessa kiyya maa akka garaa jabaatti. Wayii inni illee na jalaan dubbatu yaa daawwattoota kiyya caaluma jeen na laala kunnoo deebi'uu naan deebisu. Yaa daawwattoota kiyya kunnoo akkuma agartan kana yoon hiikkadhees bakkaan ba'uun hin qabu naanii xiyya. Wayi naanii xiyyan akkoo waan taamee nama harma luysisuun qabdu aannan dhuguun bayitu. Ya Rabbi kiyati kau makiyan tayo mana lah boko rabbuma jena rai takittu masi ayya ko kumana kan na bishan mono ba salagang ka kana jatte egam manabe bishan unduine mena ko makiyan tade buda datu no fitte bo mali fakka garaja battati malakuma kan dila kana garasi jabeise menu mana rai fa ya Rabbi ya mena ko man tadi rotiya enyu mana rai fa medi rotiya Wai mena ko makiyan ya Rabbi riya mal tu narai kami silai mumati ya sani tinggal aku kaya dia matan minan le bakantanin nai dan Rabbi sana itu ko matinggal jerabas jarrahi ya Rabbi ya nyula bane ka bojira diro ya Rabbi firsan ko di nama birati miti ya Rabbi firsan wa isi miti ya Rabbi ya nyula bane na lalol debi ya diro manum mana kana ko manum ya diro manum mana kana banada hu ya khaliq khish mana ya diro manum firsan ya firsan Rabbu maji khonna rai khika khonna rai Rabbu maji ya bo khonna rai khika
beekaatu makoonna raayif Sirani kotai. yaa boo ilmoon shirakkachuu jirti koonna raayifime Kamakar tadani siraido. qabbantii as keessa nafittee aduulleen as keessatti kun noorraan tan akkana na oolchite yoo rabbuma ittee na raayifte yoo Wan bereta abaga si hai si bufte kappentil. garaan suma dandaati kan inni akkana rakka Dengata dilan akse dila santau sa. yoo kootu na raayififa Amma tana dengata dila kasi guje dia san mama kaisa kasi guje sadi butu belan hitani na kaisa sa ida gattiyati. yaa Guje samma garan lafinati. hin daganne amma koonna Guje raayififa samma garan lafinati. hayyee koo mana raayif ilmaan kiyya san garaas hin nyaataniime Ilman abba bira jira ko amma nagiya. yaa garaan jabaatinii hokka yaa firsan teenya koonna raayif Antal malis rai kha me fa wali kabin sinje baramma. hayyee koonna ati mee gisee akka takkumaan si dubbadda ati gisee akka boontee shaa Amma ma harakata goto. hayyee na raayif Dila dengata guje dia kasi dila sanis rabo jira baran. rakkoon qabu sana hayyee ilmaan An guyya sadi guutu guyya sadeenna sanatis hayi si buuti asi qabbanti hamadayni asi dha'u. qabbantiin na dhooyte aduun nabbaate Amma asirraa qamoodhaan qamoo fi deemata. maal qamaataa miti narraa eefiqa Anaatu garaa si dallaa. yaa boome narraa eefiqa nani dinnatti jabeessini Usulu. maali kun Mataa isi gakkaa hafuura si kutu. maaliif yaa firsan teenya ilanumaan garaa keessa nyaanne Hei gara na nyaata garaa wanta kana nyaata. yaa boomii Gara kana namatti salamee kana maaltu nyaata. keessa jedhamee laal Jawwee keessa. wai kumaamaa wajjinatti hin kaayinii taayisaa Baalagee. yaa Mataa firsan guddisee mataa sinii gaala gootee mataa keetu guddisee. halaasa jee Gootee abdiisaa guddaa kun kanaaf hidhimee mataa guddisee. halaas narraa baaseeyye Intal yemmaan yaa ta'a. dhiisiqa Amma harakaatan godhini kun mataa osoo mataa sinii gaala gootee guddaa fideetiin afaanii akka siggati eegalte Maaliif yaa bishaan boo? taljii tallaajaa keessaa fidee qabbana tanaan mataa gubbaatti galina. aawo narraa awween akkanas godhe hammaamuman na hidhiina dhiisayye Hammaaman na heete guyyaa sadi guutuun nyaataa dhugaatii daba bara hammaama amma keessa iyyee taa'atu. bishaan manoo baasa falaagaan na goggooyi Wanta akkasina baasu an bishaanii mititi wanta noo baastee wanta kana baastee maal noo baastee bee akkanan teenteen ka qixaaxa yabbaleeti haati na gootsan daranii qixaaxa asitti mee kattaahu bootii sirrillaan isin jenne akka isin harakaatan godhe kona duudaa isaa fiddeessa ija gurraan hin dhagayu ammaan tana dubbiin godhin gurbaa maa duudaa itti arra duudaadha kaayan osii dubbatu waan akka ta'etti tana duudaanii hangareetu narraa sii ijeetiin kadhachuu duudaa jira sirraa'ee haa dubba inni sibira dalagaa akka ijumaan sirraa'ee hoo akkanuman na laaleetu muusen dalayitu ta'e haa sirraa'ee hoo ayyee narraa xiqqishumaan asumatti udduun akkaan taa'uun na Itti hiite aisu dhaabbadhu ammaa sirri dhaabbachiitu jirtu olchee dhaabbadhu akkamittiin olchee dhaabbadhu kana maatti ayyee sirri dhaabbadhee harakaas akka hin godhini miila kanallee qaceellotti olchii miila halkan hin tal qabuun danda'u akka malee ittiin jiramee akkanan eessatti goggodatin eeg jaara kanarratti ajjallu dhaabbadhu akkamittiin ejja akkanumattiin ejja akkanatti taayinsan na ajjallu hiitaanarraa eegi kalaas taayisan wanta akkasini waa akka miilli hangi qabdu miila si galuu si godha nagalee bareegee haa daatiin si akka galu haa si jira galu natti hin Ganaa jabeessu laaf- taatu iddina dhukkubu laa jira gana sirraan na ijaaman olin filsan buutees duraan banneeti ammaan booddee na ijaamin dhageessami ayyee naas ijaamin yoo bahiisa feete yoo ijoolleteetiif jaarsa kadin nagee hangaloo feete nagee keetiin an haasoo waan ziiriiti jinni duraanuu isinii deddeemaaniiti keessana nayixee wanni siirii jettuuf hin jirtu an siirii takkallee hin beeku ammaan booddee maallaqa nagiyaan maallaqa waan qabdu gartee maallaqa akkaantirra hin qabuun shilingiidhaa bakka mijiraas jirtu hin qabu haaree maallaqa waan qabdu na tarakkabsiisi siin baasa yookaan keen ammoo asitti hamadayni si bu'eetiti baati saduu namni asirraa sii kun jiru guyyaa maallaqa hin sadii qabu yaa boo daawwattoota kiyya hunnoo dhagee akka isin asitti jettu habibti Yaa yoo buna maallaqa maallaqa qabaatte qabu. akkaawuntii ta'een akkana maallaqa waan akkaawuntii irraa qabdu guutuun na dabarsa Amma maallaqa yoo osoo sanii qabaaddee ta'e asitti natti jiraatu. tamaam ammaan booda Firsan- maqaa jijjiiraamin Firsan- qilleensanaa kan asirraa qabu ammaan booda Firsan- kilmaata kanatti baasee Firsan- baalagee firsan na dhageeyka hosiisin jee yaa firsan teenya na dhageey afaan yaa balee daawwattoota kiyya hunnoo akkuma agartan kana maallaqa qabdu akkaawuntiin akka inni itti mee isaa fideetiin kannaafa maallaqa maaliin qabamee akkaawuntii irraa maaliin qabaa hin kannaaf du'aa manaa godhamee si yaa rabbii kiyyan akka hooma kiyyaan ta'a dhiiroo